godina Matubakaa magaalaa Disteetti hiriirri guddaan gaggeeffamaa oole. Godina Matubakaa magaalaa Disteetti hiriira guddaa kana irratti abbootiin aangoo gurguddoo kan akka Distii Cilfaa إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يا رب سنفارسا دبلي مكاكي والكاسا كنتين نكيسي جمجو أبوليتي كنس أبوليسا نحمدك الله كلتا قلشامي يا أحبابي في الله كمسلمتاني جمجو وليدا وللراك ودني كمسلمتاني جمجو وليدا وللراك ودني الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر مسرتنا بقى جمدني نتلي جمني جمدا إسنيس قرا نبيكنا إرتو الكيسني سنة نبيكنا قجم الاستني ميكتو هنكتي كنكا كيسني مي شكري قلفتا كنتي سنجهي خالق كيسني شكرين دقتنا هل كليف قياني الحمد لله بقت تقيسني بقى أركتنس جمجو ديسني اتمها ففتو إلى يوم الدين اتمها ففتو إلى يوم الدين تولا خرابولا ديني دنياني جمجون جرادا هل كنيف قياني اسنتها تلو جروف جرينيني اسنتها تلو جروف جرينيني سبحان الله ربي نومي تلجي كالكي كان هندا ومن سابا يدا كدرا كبودا إساتا سنكه خرستي دين هندا مخلوق نول هرا هنگا قويا بودا گرو مالتو ايه هرستي نما أدى دينكت تغنايتو فيادا أكمي كزم مكتا تربه دل سلامي نكاسا التاسر نككم يلمي قرآن فديسا ولنا دفني مسروت لما ننجمت جستني هذا في أبانس بقى جمدني فرعال نسبقى تجسني هون إلي أن إير تكبير تنجمت ساجرا هل أقويان ثاني جمت ساجرا هل أقويان ثاني أرجو ما دربي نتي أرجو مرا نما ولف ديبي جرا فرما هنكمن إتني أدجرا نكا ولف ديبو ياهد أمرا أكوا ولمان تراني دررا تبكو برابه كنتاي إرارا واللبو هندنتان ربين كاي جدو جالل بانني أجرا إيقلا هداموني كاني أجمر كنا هداموني كاني مجمت داهر دفتة سجنتاكينا هنجد مسجنتاكينا تنولي الترا بارك الله فيكم أدو بي ألا بقتوتا مقان ثاني أبو عبد الله في أدى إكرام جدمون بكمان بقتون كونين بيا إسان الرا قربية براء ملا وسوزران بوليسي يوكان شرطة بالبلاتين قبماني منهدا نكاح مورا جرم بلتي إسلاما كي ستي دمون ثاني أودي الفنون يدسا أدى إكرام حاجتوكي يكا جاللاتين همتمت مورا جرم بلتي إسلاما كي ست شنشلة نكاح بيلو في قلبتيتين هدمون شيدا مدين كيننو قباسان جرو يكا جاللاتين همتمتي جرتي يوتاتو أبو عبد اللانس سير بيتي كي يتفرتمي سجل جبس جتشودن يكا جاللاتين همتمي إنس فولة مرمى إساء الراهن قلو كسات شنشلة سوفا في كرباتتين هدمي جرجتشو مدين كيننو قباساني بقتوتا kanneen lamaan gara biyya jarri fedhanitti oofuudhaaf guyyaa har'aa poolisii bilbilaa harkaa baasanii nikaadhaan walitti hidhanii baqattummaa fi jeequmsa dhiisanii akka waliin qabsaan azaaniggeessanii makirishinni azaanaa footoo kaasee paaspoortii akka baasuuf imbaasii muslimaatti geesse. Imbaasi muslimaas fiizaa keeka jedhamu isaan afookaa'ee galgala kana biyya jaalala dhugaa san dhaquudhaaf xiyyaara veeloo fi suufa jedhamu koranii deemaa jiran jechuu maddeen kennanuu gabaasanii jiru. Akka jarri achi gahaniin simannaa gochuudhaaf kan eegaa jiran obbo Makaddaa jedhamu. Oduu biyya keessaa.
Godina Matubakaa magaalaa Distiitti hiriirri guddaan gaggeeffamaa oole. Godina Matubakaa magaalaa Distiitti hiriira guddaa kana irratti abbootiin aangoo gurguddoo kan akka Distii Cilfaa Sahaniif Saafaa kunneen kaayyoon hiriirichaas shamarri taayiroo madaamii meeshaa likkiitti dhiqaa hin jiran jechuudhaan bahanii. Akkasumas mirgi meeshaa Matubakaa haa kabajamu jechuudhaan yoo bahanuu dhaadannoo adda addaa Cilfaa Sahanii gaggeessaa oolanii. Dhaadannooleen jarri gaggeessaa oolan keessaa shamarri janjanaa Matubaka keessaa nurraa haa bahanii magaalaan guddaan Matubakaa Distiidha afaan keenya afaan duraanaa haa ta'u bara sadaantiin Ambubaa nurraa haa ka'u jedhanii. Hidhamtoonni Tallajaa keessatti dararamaa jiranis haa hiikkatanuu inni kun yeroo darbe keessattis parlama Matubakaatiif dhiyaatee ture. Uummannis jaartiin keenya nuuf haa deebitu jechuudhaan baqataan Matubakaa nu hin bulchuu dhalataan Matubakaa nu haa bulchuu daangaan Matubakaa Oktoobara 6 irraa hanga Madaamitti jedhanii. Hiriiricha gaggeeffame kana irratti meeshaalee hedduun wareegamanii jiru. Isaan keessaa burcuqqoon 3 lubbuudhaan dabartee jirtu yoo taatu 4 immoo gurri ishee irraa cabee akkasumallee maankaan tokko lubni ishee irraa cabee sahaniin tokko immoo ciniinnaa garaatiin qabamtee akka maleetti jirti jechuun odeeffannoon nu gahee jira. Hiriira kana keessatti meeshaan waraanaa guddaan madaamidha. Kan sagaleen isaa hedduu ulfaatu yoo ta'u sagaleen isaallee yallaa siraa kan jedhamudha. Isheen madaamii jedhamtu kuni qindeessituu hiriira Matubakaa fi itti gaafatamtuu Matubakaa kan taate yoo taatu baqattoonni Matubakaa daashii fi daashidha. Kabajamtoota hordoftoota sagantaa keenyaa hanga dhuma sagantaa keenyatti waan nu wajjin turtaniif baay'ee galatoomaa.